Yoo yaa akkam jirtan hordoftoota keenya har'aan tana waa'ee economicsii kan barannu ta'a jechuudha. Grade 9 unit 1 start with introduction economicsii kan jedhu wajjin kan eegalu ta'a jechuudha. Introduction seensa economicsiidha. Akkuma beektan gaa kaarikulamiin haareen tun jechuudha. Yeroo darbee kaarikulamiin yeroo darbee kan dulloomaadha. Kaarikulamiin dulloomee jechuudha. Economicsii hin hammatu waa kutaa sagaletti. Kaarikulamiin ammaa kun amma start in grade 9 with economicsii jaa. Economicsii wajjin jechuu kutaa sagal economicsii wajjin jalqabanii dhaloonni akka na fakkaatutti dhaloonni waa'ee economiitis baruu qaba, waa'ee dinagdee kan jedhu na fakkaata. Eegals leexaas mugoon haa itti fufnume. Seensa economicsiidha. Economics is an extremely useful subject. Economicsiin kun kan qicoollatti faayidaa qabu jechuudha. Subjectii qicoollatti faayidaa qabu jechuudha. And it is study and knowledge have acquired a greater impact in a recent time. As you know, akkuma beektan, as an increasing number of countries all over the world are facing economic problem today. Akkuma isin beektan biyyoonni guddinni lafa biyyoota jechuudha. Addunyaa kanarratti jechuudha. Wanti isii qunnamaa jiru rakkoo economiitii jechuudha. Rakkoo dinagdee jechuudha. This is one reason behind the growing importance of economics. Kunis sababa economicsiin akka guddatuuf ta'ee jechuudha. Moreover, akkasumatti dabalee jechuudha. The study of economics advance logical thinking and analytical skill and enhancing our ability for observing and judgment. So we conclude that study and the knowledge of economics is useful to each of us. Economics kana rakkoowwan amma biyya addunyaa kanarratti akkuma biitti fi namni biyya san keessa jirus guddachaa jiruuf rakkoon dinagdee nama uummataas ta'ee biyyaas mudachaa dhuftee sababa kanaafu economicsii kana sababa kanarraa kan ka'e economicsii kana baruun nuufis ni barbaachisaa akka jiru if keessa kan hammatu ta'a jechuudha. Seensi kuni maal jedha? Study knowledge of economics is useful to each of us. Tokkoon keenyaaf haalaan barbaachisaadha. Maal economics kana qo'achuun jechuudha. And to the society as a whole, hawaasa guutuudha jechuudha. Guutuu isaatti hawaasa guutuutti kan faayidaa qabu jechuudha. This unity deal with definition and the natures of economics and the branches of economics, methods and approaches of studying economics and decision making unity in the economy. Unity na keessatti wanni nuti amma barachuu yaanu jechuudha. Definition keessatti jechuudha. Akkasumatti illee uumama economicsiidha. Akkasumatti illee dameelee isaa jechuudha. Branches kan jennu methods, maloota, approaches akkamitti akka walitti dhufan walitti fidnu studying economics qorannoo jechuudha. And decision making murteeffachuu unitiin economy da. Unit subject unit of the thing as unit and related one you get it. At the end of this unit, study will be able to student is or study rate student can define economics define explain the difference between micro economy and macro economic. Describes the methods used to study economics. Malota economics explain characteristics of the three decision making unit. Amalota sadin ittiin murteessan jechuudha. Decision making ni beektan akkuma beektan decision making jechuun wanta murteessu ogaa wanta godhan wanta kana jenni karoora gaafa godhachuu yaan fakkeenyaaf fuulduraa karoora yeroo dheeraa karoora yeroo gabaabaatii fi jeejiraan kanas tokkoon ta'uun murteeffachuu jechuun fuulduraaf kana decision making inni ogaa diil godhan ammas ogaa wal problem solving or conflict solving kayo walitti bu'insa furuudha yookaan
rakkoo furuudhaaf decisionii kan godhan jechuudha. Kan murteessan jechuudha. Okay, key concept is economic theory, efficiency, allocation, nature of economics, scarcity, microeconomic, macroeconomy, deductive method, inductive method, normative economy, positive economy, household, business firms, and the government. Kun concept ijoo warra ulfeenu. Section 1.1 meaning of economy. Economics. At the end of this section, student will be able to define terms of economics, explain the nature of economics. Term is nature economics. Definition of economics. Definition of economics. The term economics is originally derived from ancient words. Ancient Greek words derived taatee maddii tolfamte jechuudha economics jechuun. Innis oikonomiyaa jedhurraa jechuudha. Meaning management of family or household jechuudha. Oikonomiyaa hoggaa pronounce kun oikonomiyaa eegas akkasuma fakkaata. Pronounce akkasii godhan hoggaa yaamdan adda yaamuu dandeessan. Meaning the management of family or household. Hiikkaan isaa immoo garuu hawaasa yookaan warra mana tokko keessa hojii galu jechuudha. This reveal that mal subject of economics was first studies in ancient Greece. Kunis ni ibsaan economics kun jalqaba irratti akka ancient Greekii ta'ee jechuudha. Qorachaa ture. Economics is branches of social science. Economics damee social science. Economics is important discipline and its prominence has increased in recent years in response to worldwide economic problem. This response to rakkoo economy yookaan dinagdee at present yeroo ammaa poverty, unemployment, inflation, recession, population explosion ajoo kanaaf hundaa'uu rakkoo furuudhaaf kan gargaaru ta'ee jechuudha. Economics are a worldwide problem. It is a worldwide problem. Rakkoo addunyaa isaan kana jechuudha. Yeroo ammaa kana hiyyummaa jira, hojii dhabdummaa jira, inflation kan jedhamu jira jechuudha. Rakkoo yookaan dinagdee gabbu'insa biyyaa jechuudha. Recession, population explosion, guddina uummataa jechuudha. In order to understand and find solution to such problem rakkoo kanaatiif hubachuudhaaf jechuudha. Rakkoo kana hubachuudhaaf and in-depth knowledge of economics is essential. Gadi fageenya beekumsa economics beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The definition of economics. Economics has developed through time. Yeroo keessatti kan guddachaa dhufe jechuudha. Economics theory has advanced over time. Theory in economics seenaan economics advanced ta'ee jira yerootti. Different themes have gradually been included into the field. There is no complete definition of economics yet. Really ogaalaallo jechuudha. Duwwaa isaa ogaalaallo dhugatti economicsiin hiikkaan isaa inni guutuu ta'e jechuudha. Hanga ammatti hin mul'anne gaafatamne. And definition is essential. Asirratti kun very important English. Ingiliffaadha asirratti Ingiliffaan kun it is very important to you guys. You have to hold it tight. There is no complete definition of economics yet. Asitti maal jechuusaati? Economics hiikkaan economics jedhuun hiikkaan isaa hin dhumne qicoollatti jechuutu hanga ammatti hin dhumne yeetta jedhuun garuu ati waan itti hidhame negatiivas jechuu dandeessan. Garuu ammoo riilii inni qabu yeetiin negatiivii gaafa irratti gala akka seera Ingiliffaatti jechuudha. Garuu ammoo akkasitti inni san fixuun
hiikaa isaa kana guutuutti dubbachuun jechuudha. Hiikaa difinishinii hiikaa ekonomiksii jedhu kana hiikuun waan hafa hin qabne yaadee of keessaa qaba jechuudha. Hanga ammatti hin argamne garuu waan hafa hin qabne yaadee of keessaa qaba. Wal hubanne yaada. The definition is essentially underemployment. Ammoo fakkeenyaaf have you married jedhee yoo I didn't marry yet jetta. Ati bultii ijaartee jetta gaafa jedhee si gaafatu bultii hin ijaarre garuu bultii ijaaruun koo hin hafu jiru. I didn't marry yet hanga ammatti bultii hin ijaarre garuu bultii ijaaruun koo hin hafu yaadee of keessaa qaba jechuudha. Yet kajoowwan bifa saniin akka akkasitti hubatan martoota dhaabbiin isinirraa qaba. The definition is essentially under improvement in areas such as wealthy definition, welfare definition, and scarcity definition. Ka isa guddisaatiin mul'atu bal'inni isaa ka eenyurratti dipendi ta'e wealthy definition ile akkasumallee welfare definition, scarcity definition. Wealthy jechuun kana yoo hiiktan ta'e jechuudha. Mireen websaayitiidhaan dictionaryidhaan jechuudha. Hiikaa kana isiniif danda'a jechuudha. Abundance of value material possession or resource ka jedhu. Resources isaa jechuudha. Heddumina waan gatii qabu materiaalota jechuudha. Inni possession or resource jechuudha. Possession yookaan qabeenyummaa abbaa isa agarsiisa jechuudha. Abundance supply heddumina akkasumatti waan saniiti jechuudha. All properties that has many value. Property waan jiran san meeshaa waan jiran san jechuudha. Gatii qabdu jechuudha maallaqaan. Or exchangeable value jijjiiramummaa gatii jijjiiramummaa kan qabanii jechuudha. All material object that have economic utility. All material object that have economic utility. Especially the stock of useful goods having economic value in existence at any one time. National wealth, well or welfare janii kan jechuun malee. Synonymy and antonymy waan jedhamu jira Ingiliffaa keessatti. Synonymy jechuun synonymy sokka jennu maal jechuudha? Wanni ta'e jechuudha. Synonymy sokka jennu hiikni isaa wal fakkaatu garuu dubbisni isaa adda adda. Akkasuma qubeelleen isaa adda adda kate garuu hiikni isaa wal fakkaata jechuudha. Wealth jechuun amma basket full, boatload, bucket ajau, bunch, bundle, bushel, carload, chunk, deal, dozen, fistful ajau kan hundinuu hiikaa isa saniiti jechuudha. Good deal, heap, 100, lashings ajau kan hiikaa isaan hundaa jechuudha. Multiplicity, myriad, oddly, spark, puzzle, pack, plateful, plentitude, plenty, pot full, provision, quantity, half trim, skirt, cheap load. Kajau kun hundinuu hiikaa gosa tokko qaba jechuudha. Wealthy jechuudhaani akkana kana synonym jenna. Antonymy jechuun ammoo opposite isaa qabu jechuudha. Hiikaan isaa faallaa nuti barbaanne sanii ta'a jechuudha. And full, hint, lick, glimmer, once, punit, pinch, shade, shadow. Kajau kun isaan hunda jechuudha. Keessatti deemaa hin dubbisu jira. Kaayee eessa dubbisu jira jettanii akka hin komanne barattoota. Mouth pull, mid, little, nip. Kajau kana isaan hundinuu hiikaa opposite isaati jechuudha. Akkana mireen websaayitii keessa galchee hiikeeti gaa barattoota. Wealth jechuun kana bifa ifa ta'een akka baaftan jeeti. Saniifuu kan itti fufnu ta'a jechuudha. Ammoo scarcity ogaanii hoo jechuudha. Scarcity maal jetti? Definition is the quality or state of being scarce jetti. Kana jechuun ogaa akka kasaaraati jechuudha qaama. Ogaa kasaaran jechuudha. Ogaa gatiin gurgurtaa gatii bittaa irra caaltee jechuudha. Wanti of provision for supply of life jedha. Akkasumatti synonymy fi antonymy jechuudha. Synonymy isaa hiikaa isii wal fakkaatu decrease, deficiency, deficit,
drought hoggaa wanni dhufe jechuudha. Drought hoggaa you know it hoggaa beelli dhufe jechuudha. Goggoginni hongee jechuudha. Famine inadequate kajoo lack being poverty hiyyummaa scarciness shortage undersupply kajoo kana jechuudha. Kan irraa supply jennee kun maali undersupply jechuudha. Kun amma faallaa maaliiti jechuudha. Faallaa weelisiiti jechuudha. Karaa biraatiin abundance adequate amplitude plenitude sufficiency weelisiidha. Kunoo agartanii weelisii reeffa namaa jennee turre faallaa isii jennee anti namin scarcity kun maal jechuudha. Faallaa weelisiiti jechuudha. Hubattanii barattoota anti namiin kun faallaa wanta barbaanne saniiti jennee oppoozitiisidha jechuudha. Fuggisoo jechuudha karaa biraatiin sufficiency plenty kennuun kana jechuudha. Sufficiency kunis guutuu plenty waan guutuu takka jechuudha. Waan guutuu hedduu ta'e tokko jechuudha. Amplitude akkasumatti obliscent plenitude abundance kennuun kun hundi waan hedduudha jechuudha. Weelzii akkasumatti kunis saniif soyyatu jaala jechuudha. Karaa biraatiin jiru abbaa qabeenyaa jechuu dandeessan akka ifa isinii ta'u jechuudha. Abbaa qabeenyaa kallattii yoggaa dubbannoo jechuudha. Saniif asitti maal jedha fakkeenyaaf scarcity of food forced the hairs to move jedha. Scarcity nyaataa jechuudha. Nyaata dhabuun amma fakkeenya asirra kaasee jechuudha. Scarcity of food forced the hairs to move kan kana jechuun amma sababa beelli bu'eef jechuudha. Sababa beelli dhufee beelli nyaataa dhufeef jechuudha. Maal dirqisiisee jechuudha. Akka warri tiksitoonni jechuudha. Tiksitoonni akka deeman godhee jaasitti. Akkasumatti illee guddaa reestooraantiin kun jechuudha. Isa fakkeenya isa lammaffaa irratti jalqabaa kun isinii galee yaadde. Jalqaba irratti maal jenne scarcity of food forced the herds to move. Herdstiin kun herdsii yoggaa jennu tiksituu jechuudha. Tiksee beektu. Tiksituu jira fakkeenyaaf amma horii walitti bobbaasee tiksu jira. Iddoo qonqoon takka jirtu horiis ta'e gaalaas ta'e hoolaas ta'e re'ees ta'e jechuudha. Hundumayyuu jechuudha. Kanuma fedheessaa ta'uu isaan keessaa walitti qabanii tiksan. Gaafa iddoo naannoo sanii dhoomte jechuudha. Iddoo biraa geessan. Hoggaa san sababa nyaanni achi dhumeef jecha iddoo biraa geessan jechuudha. Saniifuu iddoo dhumte sanii achi geessan. So for the reason of scarcity jechuudha. Scarcity kana jecha sababa nyaanni san hin jirre jecha iddoo biraa geessanii jira. Kunis bifuma saniin akka hubattan isiniif dhahama jechuudha barattoota. Okay, warreen akka xiiqoo kun isin muufachiisalleen akka xiiqoon kun kun yookaan isin muufachiisa ta'e jechuudha. Isiniif mijaan ta'e jechuudha. Kana alatti kana hedduu barbaadanis yoo kanuma kan barbaanne ta'e jechuudha. Akkanumatti of ta'e akkanuma silaanuu of ta'ee warri nu gaafatus waan jiruuf jecha harka irra guddaatti hojjenna waan ta'eef saniifuu yaada kanaa kanatti hin barbaade jechuudha. Bifa kanaan kun akkam kaja'u fi akkam bifa kanaan immoo bifuma kanaa dhiifnee wayyamu bifa kanarra immoo ol guddisneeti ijoollettiin intarnaalii keessa seennee kan laallu ta'u kaja'u irratti yaada kanaa wal mamanii namoonni hedduun garuu kanuma akka nuuni kan yaani nu qoomatanis jiru jechuudha. Nu gaafatanii akka kanaa yoo bifuma kanaan akkanumatti loosaa jechuudha gubbumarra jechuudha. Nu oftee gaariidha horii nu bilbilanii nu gaafatanis jiru jechuudha. Saniifuu yaada keessan isiniif eegna jechuudha. Yoo bilbiltanii isin dandeessanii akkasumatti illee yoo imeelii gootanii isin dandeessanii akkasuma komantii irrattis yoo yaadina kanatti ni dandeessan ani ilaalaa yaada keessan jechuudha. Yaadni keessan force na godhu. Akkuma reefun tana scarcity of food is forced to herds to move kajeessan your idea or your perspective is forcing me to do it well guys. Isin tun yaadni keessan na humneessite jechuudha. Akkaan gadi fageenyaan hojjedhuuf na kakaasti jechuudha. Saniifuu yaada keessan akka nu kennitan isiniif dhaamna jechuudha. Asirratti based on the above consideration, economics can be defined as follow. Economics kun akka armaa olii kanarratti hundaa'ee economics akka asii gadi kana itti ibsama jedha.
Okay, economics is a branch of social science that studies the efficiency of allocation of scarcity resources so as to attain the maximum fulfillment of human needs. Wanta guutu jechuudha nama wanta barbaadu jechuudha. Needs wanta namni barbaadu san kan guutuudhaaf waa'ee guutuu nama sanii guutuudhaaf qoratu jechuudha. Economics jennee yaamna jechuudha. As a science of choice, economics study how people choose to use scarcity or limited productive resource, land, labor, equipment, technical knowledge. Economics uummanni inni qoratu jechuudha. Uummanni jechuudha akkamitti uummanni itti fayyadama. Scarcity san jechuudha. Limited productive daangaa qabu san. Resource madde daangaa qabu san. Lafaas ta'e humnaas ta'e meeshaalee ta'e akkasumatti illee beekumsa illee ta'e akkamitti bifa gahaa ta'een itti fayyadamuu danda'a. To produce various commodities akkasumatti illee waan barbaadan san bifa adda ta'een maddisiisuudhaaf jechuudha. The following statement are derived from above definition of economics. Statementonni asii gadi kun hiika armaa olii sanirraa derive ta'anii jechuudha. Asirraa maddanii yaada jiru keessaa qabu. Economics studies about scarcity resource jedha. Okay. Dhabiinsa nyaataatis kaa qoratu jedha. It studies akkasumatti economics study about the allocation of resource. Allocation of resources iddoo isaatillee kan qoratu ta'e. Allocation of resource should be efficient. Ammallee allocation maddi iddoon resources sanii madda yookaan galii sanii jechuudha. Efficiency jechuudha. Should be efficient ta'uu qabdi gahaa taate jechuudha. Human needs are unlimited or demands are unlimited. Wanta namni barbaadu jechuudha. Human needs are unlimited, demands are limited. Walbannee baratoota. Demands are unlimited or human needs are unlimited. Isaan lachuu tokko battanii dandeessan. Demand yoo ta'anii dandeessan. Demand yoo ta'anii human needs kayyoo kana demand yoo ta'anii dandeessan. Human needs jettanii qabachuu dandeessan. It is your choice guys. Filannoo keessan jechuudha. Okay, fedhiin nama aadaan kan qabdu akka jedhu. The objective of economics objective in economics kana is to study how to satisfy akkamiin milkaa'a. The unlimited human needs up to maximum possible degree through allocating the scarce resource efficiently. Wanta iddoo qabsan jechuudha. Madda isii sanii jechuudha. Iddoo isii sanii resource sanii jechuudha. Scarce isiidha. Nyaanni dhumiinsa qabu sangaa akkamitti akka qixa sirriitiin fayyaduu irratti kan qoratu ta'a jechuudha. Kan qo'atu ta'a akkasumatti illee. The nature of economics, uumama economics. Lack of uniformity in definition. Lack of uniformity in defining economics emanates from the shifting views about the subject matter over time. Some economic cities warri economicity warri economicsidha jechuudha. Hangi tokko consider economics a science akkasuma science dha. Inni akkasumatti other consider in an art jedha. Economicsitiin jechuudha. Warri tokko maal jedhu economics jechuun science dha jedha. Tokko immoo economics jechuun maal jechuudha artiidha jedha. Economics as a science. Economics akka sciencetti. Okay, science produce systemic and organized body of knowledge that links causes and effects. Science maal maddisiisa system maddisiisa jechuun mala akkamitti illee organize godhe. Inni
ijaare jechuudha. Badii knowledgeedha. That links walitti hidha. Maaliif maal? Koozii fi effektii bu'aa fi sababa. This knowledge fi beekumsa kun jechuudha. Can be regarded. Kanis regarded ka ta'u maalirratti as knowledge of what is ka jiru irratti ka demand ta'u jechuudha. Ka depend ta'u also. In economics keessatti jechuudha. Several factors are systematically collected, classified, analyzed, and interpreted to make a prediction about the future. Jechuudha. Knowledge jechuun beekumsi kana irratti hundaa'u maali jechuudha. As a knowledge of what is maali inni. In economics keessatti jechuudha. Several factors waan isaa jechuudha. Systematically collected jechuudha. Malaan walitti qabame jechuudha. Classified kan akkasumatti illee gosa gosaan kaayame jechuudha. Analyze kan xinxaalame akkasumatti. Interpreted to make. Interpreted kan ta'e jechuudha. Maal godhuudhaaf maal tolchuudhaaf prediction fuuldura jechuudha. Waan fuulduraa takka raaguudhaaf kan tole jechuudha. In this sense miira kana keessatti economics could be considered as a science jechuudha. Considered as a science or considered a science considered as a science it is favorable to me. It's preferred to me, guys. Ansani bilad isin kafilattan I don't know. Kakataamni kan isin filate jechuudha. Consider a science kan jiru kana filate I prefer consider as a science kan jedhamu filadhaan. I don't know your choice. Filannoo keessan hin beeku waa barattoota. Kun warra akka siinsii yookaan miira saayinsiidha. Ekonomisiin kun kayyuu kana kaan jechuudha. Ekonomistoonni kaan tokko kaanoo maal jedhanii economics as an artist kayyuu jechuudha. Hiika isaatis kan laallu taa'ee jechuudha. Economics as an art. One of the important definition of art is technique or a way of doing or achieving something. Achieving something. Something what is something okay, I don't know. It is pronunciation according to American accent. According to British accent, they call something yani yamani something yani yaman jaragani. It is your choice. Filannoo keessan jechuun akka Ameerikaatti something jedhanii dubbatanii akka Biritishitti ammoo something jedhanii akkuma keenyaatti gaa Biritis yeroodha. Yeroo tokko takka jechuudha. Yeroo hunda osoo hin ta'in yeroo tokko takka irra hedduu jechuudha. Yeroo tokko takka akka keenyaatti jechuun deesan British. Okay, let us move on at when dealing with problems such as unemployment, poverty, inflation, economics provide principles and methods through which this problem can be solved. Waa'een artii kun jechuudha irratti depend ta'uu kan qoratu waa'ee maaliiti waa'ee hojii dhabdummaa yeroo tokko tokko illee bitreekiidha guys hojii dhabdummaa yookaan unemployment kayyoo kuni namoonni tokko tokko hoggaa jedhu unemployment hoggaa jedhan hojii dhabdummaa garuu akkasumatti hiikamisiin hojii dhabdummaa hoggaa jennu maali hojii tana hin dhabanii jaan namoonni tokko tokko jechuudha beektoonni hoggaa jedhu hojiin hin dhabamtu hojiin hin jirtu maa barbaaddus qayyoo isin jira warri hojii dhabne jiru hojiin duraan hin jirtu hojii wanta uumamu malee waan barbaadanii harkanii miti yaani warri qoosullee hin jira. Kanaafuu hojii dhabdummaa illee nu fudhanna akka jarri jedhutti isaan lolanillee yookaan qoosanillee hojiin hin jirtu maaliif barbaaddu jedhu hojiin waan uumamtu malee waan barbaadanii harkanii miti jedhu. I don't know guys. What is your choice? Filannoon kee waa isa waan akka ta'e maal akka ta'e I don't know. Poverty hiyyummaa inflation qaala'iinsa meeshaaleedhaa fakkeenyaaf ol ka'iinsa amma fakkeenyaaf biyya amma nuti keessa yeroo sana keessa jechuudha biyya Itoophiyaa keessa jechuudha maali inflation jira jechuudha maaliif jennaan
qaala'insi jiruudha jechuudha. Meeshaalee wantoonni meeshaalee jechuudha. Kanneen alaa jechuudha. Warreen alaa dhuftee jechuudha. Warreen impoortii ta'an jechuudha. Qaala'insa irra jiru jechuudha. Qaala'aa jiru. Jireenya lafaa jechuudha. Lafaa jechuun hawaasa wajjin wal madaaluu dadhabuudhaan hawaasni amma yeroo viidiyoo sana tolchaa jirutti jechuudha. Rakkoo keessa jira jechuudha. Iddoowwan magaalarraa fagoo ta'etti jechuudha. Qofa magaalaa qofa irraa fagoo qofa osoo hin ta'in irra hedduu jechuudha. Warri miidhamaa jiru warra magaalarraa fagaate jechuun koo haalli isaan riichiin aksesiin maallaqa ittiin argatan xiqqaadha jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaatti gaafa dhalaa'u namni yookaan hawaasni magaalaatti gaafa dhalaa'u maallaqni carraan isaa maallaqa itti argachuudha salphaadha jee yaada kan magaalarraa fagoorra. I guess akkana fakkaatutti akkasi. I don't know garuu akkana fakkaatutti akkasi. Garuu kan magaalaa keessattis akkasumatti dhiibbaa keessa jira jechuudha. Warreen wanni isaanii xiqqaa ta'e jechuudha. Galiin isaanii xiqqaa ta'e rakkoo keessa jiru jechuudha. Rakkootan isin biyyeessoo osoo hin ta'in inflation jechuudha. Waan isin akka hubattaniif malee rakkootan isin beeksisuuf miti ni beektan waan ta'eef jechuudha. Economics provide principle and method zero which these problems can be solved here. Hence, economics extensively examine the nature and the cause of economic problem and sets the procedures for finding their solution. From this perspective, we can consider economics as an art. Yeroo hunda gaammaa asirratti barattoota waan inni isiniidhaan barbaadu yeroo hunda namni on board hin ta'u yeroo takka out boardiis ni ta'a. Jechuun koo yeroo hunda pay attention yaada namni tokko yaada waan takka itti jiru jechuudha. Just jechuudha asii started akka jalqabitti jechuudha itti fufuu hin danda'u jechuudha yoo breaking jiraate malee. Amma viidiyoo tan yeroo tolchaa jiru jechuudha. Yoon break godhaa haa tolchite irra maal taati irra filatamtu taati jechuudha. Maaliif yeroo takka jechuudha osoon yaada koo you know guys well yeroo takka outboard waan jedhamu jira on board and outboard yeroo takka osuma dubbatu fakkeenyaaf amma namni gaafa si gorsu yoo gorsisan yabal yoo guddatu ta'e jechuudha bal'atti yoo bal'ate ta'e heddumaatti ta'e jechuudha. Yoo keessatti heddumaatti fakkeenyaaf amma dubbisaas ta'e asirraa jaamba kan jiru konfiisa kan taane fakkeenyaaf dubbisaas yoo ta'e hedduminaan kan dubbisan ta'e yoo bireekiin jidduu jiraachuu baate jechuudha yeroo boqonnaadha yoo jidduu hin jiraattu ta'e hubachuun keessan xiqqaadha ta'a jechuudha. Na hubattanii garuu hanga tokko dubbistanii hanga sana qofachuudhaaf isin rakkisu jechuudha akkuma saayinsitti jechuudha. Kanaafuu yeroo takka dubbisa hoggaan dubbisu jechuudha outboard waan hin ta'uuf don't judge me guys. Kanaafuu don't judge me isiniin jaa. Fakkeenyaaf amma isattiin where I read it missed procedure kajawana producer jeen dubbiseera fakkaata ayaadas akkas gaa outboard dhugaannu bifa kanaan hubattan jechuudha. Saniifuu akkasitti akka qabattan isiniif dhaama jechuudha. Saniifuu akkas akka qabattan kan jiru procedure jamalee producer hin jiru jechuudha. Okay. Activity 1.1. What mean by the terms of economics? Economics is deal with the economy. Economics is to do with economy. How people live with their scarcity to efficiently and also collect that efficiency, use that efficiency to compromise it. Jechuudha. Kanaaf bifa sanii ibsachuu dandeessan karaa adda addaatiin ibsuu dandeessan gaa English is wise Ingiliffaan wise katee jechuudha wide katee jechuudha. Describes the nature of economics uumama yookaan nature isaa jechuudha. Gama tokkoon saayinsii gama tokkoon aartiidha jedhanii saayintistoonni yookaan ekonomistoonni jechuudha kan waa'ee sanii laallee dhufne aartii akkuma asirra laalaa turre warri aartii akkas jee ture jechuudha.
didn't even principle solve problem can be solved asitti hin xumuree na fakkaata I guess outboard and onboard kayyuu bifuma kana jechuun osoo asin xumurin hanga asitti hin dubbifne na fakkaata I guess sanii outboard dhugaa jennu bifa kana jechuudha onboard taanii amma haa dubbisnu hin siyaasaniifuu economics extensively examine the nature and the causes of economics problems and the sets produce finding their solution from this perspective. From this perspective, we can consider economics as an art. Economics consider a science in it. A science consider as a science. Asitti amma ammoo kitaabni keessan kan prefer godhate kan filate jechuudha. Asitti kanuma isinii himuu barbaadetti malee wanna kun isin barbaachisaa ta'eetiin jechuun waan isin barbaachisaa ta'e osoo hin ta'in garuu beekuu qabdan bifa kanaan inni taa'aa yaade yoo sammuu keessan keessa sarchi godhuu qabdan jechuudha. Wattanii barattu ooto. I guess you got it. And also gaammi hubattanii jirtanii innallee hubattanii jirtan jechuudha. Yoo nu banne ta'es irra deebinee kan bifa adda ta'een jechuudha akka isinii galutti kan isiniif ibsinuuf yaallu ta'e as much as you can and also as much as we can. May God help us to make this video favorable and also comfortable to everyone guys. Kana fakkaate jechuudha kuni 1.2 branches of economics yeroo biraa qabanne kan dhufudha. It is enough for today. I will come with branches of economics in detail, guys. Until then, have a nice or a wonderful time. Yo.